Video har'aatiin kan ilaallu DV'n bara 2027 akkuma baay'een keessan beektanii fi isiniin dhaqabe Oktober 16 irraa kaasee ni eegalama jedhameetiin ture. Har'a kan itti argamnu Oktober 23 yeroo video kana waraabu jechuudha. So DV'n maaliif hanga ammaatti nurraa ture kan jedhu gaafii namoota baay'eeti karaa social media adda addaatiin jechuudha. Har'a waa'ee isaa sababa ittiin ture afur isiniin dhaqaba. Sababoota kanneen afran egaa sababa kanaaf akka turedha hanga ammaatti odeeffannoon baay'ateen jiru. So DVdhaan wal qabatee har'a video gabaabduu tana keessatti sababoota kanneen isiniin dhaqaba. Warroon DV guutuudhaaf barbaadanii fi akkanumallee eegaatiin jirtan sababoota kanneen beekuudhaan itti qophaa'uu qabdan dirqama keessanii. So warroonni hin guunnettanii yaaddan jechuudha. DV bara 2027 warroonni guutuudhaaf barbaadan jechuudha. Kanaan dura baasan irratti Oktober 16 akka eegaluu baasaniitiin turanii. So Oktober 16 hin eegalle baay'een keessan argaatiin jirtanii. Hanga ammaatti turellee kan jettan warroonni ordera na bira qabsiifattanillee baay'een keessan kana na gaafachaatiin jirtanii. So warroonni ordera qabsiifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaa fi lakkoofsa teelegiraamaa kanaan kaffaltii keessan raawwachuudhaan kaffaltii muraasa taateen ordera keessan qabsiifachuu ni dandeessanii. So DV keessan akkuma waggaa darbee jechuudha baranas ni guunna waan ta'eef jechuudha. Sababni ittiin DV'n bara kana ittiin hanga ammaatti turuu danda'e maalidha kan jedhu har'a isin qaba. Nageenya sin daganne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Soofo Maraap bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqabu jecha video keenya har'aatiin sababa DV'n bara kana ittiin ture isiniin dhaqaba. DV'n baay'een keessan ni beektanii yeroo hundayyuu Oktober jalqaba irratti ni jalqabama ture waggoota darban sadeen keessattuu baay'een keessan ni beektanii Oktober jalqaba irratti Oktober 2 irraa kaasee hanga Oktober 16tti ture kan duras baay'een keessan ni beektanii. So bara kanas Oktober 16 irratti ni eegala jedhaniitiin turanii garuu sababoota garaagaraatiin akka turedha kan ibsaatiin jiran. So ibsa isaanii kana bal'inaan mee isin dhaqabnu jechuudha. Sababoonni ittiin turan maalidha kan jedhu. So why is the DV Lottery 2027 program late kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Sababni ittiin hanga ammaatti DV'n bara 2027 ittiin turuu danda'e maalidha kan jedhu sababoota afur isiniin dhaqaba jechuudha. Sababoonni kunniin maalidha kan jedhu wajjin ilaalla. Egaa sababni tokkoffaadha ittiin DV'n hanga ammaatti turuu danda'e maalidha? Egaa akkuma masarratti argattan iskiriin irratti isinitti agarsiisaatiin jira. Maaltu uumame bara kana wanta haaraa tokkotu uumame. Innis maalidha? New registration fee ka jedhamu doolara takka kaffaltii takka kana uumameetiin jira. So isaa wal qabatee big change jedhameetiin kakayame isaadha. Wanti guddaan jijjiirama bara kana keessaa tokkodha. Innis egaa ruuliin kun September 2025 established akka ta'ee fi akka electronic registration fee kana akka barbaachisu mootummaan Ameerikaadha damee kana ibseetiin ture jechuudha. Baay'een keessan ni beektanii. Kanaaf immoo seerri mataa isaa baay'eetiin jira jechuudha. Seerri baay'eetiin jira jechuudha waa'ee kanaatiin wal qabatee jechuudha. So tokko wanti ittiin turuu danda'e registration fee kana jechuudha. So akka isaan ibsaatiin jiranitti sababni kanaan wal qabate maalidha? Registration fee kana irratti waliigaltee immigreeshiniin Ameerikaadha gochaatiin jiru. Waliigaltee kana irratti dipaartimentiin immigireeshiniitii fi akkanumallee dipaartimentiin DV Lottery kana dhiyeessu jechuudha. Damee kana jalatti kan jiru. So isaan lamaan irratti wajjin marii guddaa irra akka jiranii fi akkamitti wanti kun hojiirra ooluu danda'a kan jedhullee kan ittiin ibsaatiin jiranidha. Wanti guddaan tokkoffaa irratti registration fee kanaan kan wal qabate kaffaltiin kun kanaan kan wal qabatedha jechuudha. Wanni tokkoffaadha. So kaffaltiin kun akkamitti kafalamuu qaba kan jedhu asirratti jechuudha. Wanti guddaan isaan irratti mari'ataatiin jiran isaa bahee fi processiin hundiyyuu karaa ittiin xumuramuu qabu. Wanti hundumtuu sistemni hundinuu globaalidha. Baay'een keessan ni beektanii. So processing system globaalidha. So kanaafiyyuu global bifa ta'e kanaan akkamitti xumuramuu qaba, akkamitti processing kun register ta'uu danda'a damee kanaaf yookaan immoo registration fee kanaaf kan ta'u egaa ofiisii mataa isaanii qopheessuu qaban namoota registration fee kana to'atan kan kanaan dura darbee irra ofiisii adda addaa bananii kanneen irratti illee wantoota adda addaa hojjechuu karaa ittiin galii argatanillee kanneen barbaadan waan ta'eef inni lammaffaa immoo inni biraa immoo technical kan jedhamudha yookaan system implementation issues kan jedhuun jechuudha. Technical wajjin kan wal qabate. So kaffaltiin kun payment methodin kun global isiniin jedheetiin jira electronicidha. So karaa worldwide kan kaffalamudha. So kanaan wal qabate technical kan ta'e payment protocoliin akkamitti ta'uu qaba. Payment protocol kan jedhu egaa paymentiin amma doolara takka jedhamte kun karaa kamiin kaffalamuu qaba. Fakkeenyaaf biyya keenya Itoophiyaa keessaa namni guutu karaan ittiin kaffaluu fi biyya biraa keessatti fakkeenya biyyoota Afrikaa kan biraa
baradhaadha. Keeniyaa, Suudaan jechuu dandeessan, akkanumallee Gibxii jechuu dandeessan biyyoota Afrikaa kanneen keessaallee, Eeshiyaa keessaallee, Awurooppaa keessaallee payment methodiin ittiin Ameerikaadhaaf doolaara takka kana karaa global ta'een egaa world wide kan ta'e karaa global ta'een karaan ittiin kafalamu kun technical kan jedhamu jechuudha. Waa'ee technical kanaatiin sistemni kun akkamitti kafalamu qaba, namni Itoophiyaa keessaa DV guutuu karaa kamiin guutuu danda'a, akkamitti kan jedhu sistema kana qopheessaa fi akka jiranidha kan ibsaatiin jiran. Keessattuu Itoophiyaa keessaa hanga ammaatti wanti ifa nuuf hin ta'in maalidha, karaa kamiin kafalla payment method kana kan jedhu numa hundaafuu ifaa miti. Maaliif karaa baankii biyya keenyaatiin kafaluu hin dandeenyu. So carraawwan qabnu karaa waaletiiwwan adda addaa kan akka Binancetiin, Telegram, Bybit akkanumallee kan kana fakkaatan fayyadamneeti. Lammaffaan immoo Master Card fi Visa Cardidha. So kanneen yoo hin qabaatin immoo karaan itti kafalullee rakkachuu dandeenya. So isuma kana iyyuu qopheessuudhaaf duraan dursanii isaan qorachuu qaban jechuudha. Awurooppaa keessatti kan kafaltiin karaa kamiin adeemsifamuu qaba, Afrikaa keessatti karaa kamiin adeemsifamuu qaba kan jedhu. Egaa biyyoota addunyaa kana hundarraa payment method kun isa global ta'ee fi world wide ta'e jechuudha isa kan ta'u qabu. So kanaaf qorannoo kan adeemsisaatiin jirani hanga ammaatti isaan karaa ittiin kafaltiin kun ittiin kafalamu wanti ifa taasisan hin jiran. Kafaltiidha malee kan ifa taasisan karaan ittiin kafaltii kana ifa hin goone jechuudha. So kanaadha lammaffaa irratti egaa ekspertoonni waa'ee DV proogiraamii kana maal gochaatiin jiran jechuudha. Isa kana irratti technical reasoning kana irratti rakkoon tokko yoo kan uumamu ta'e technical reasoning yoo kan uumamu ta'e akkamitti wanta kana furmaata kennuu fi dandeenyallee kan jedhu egaa kana technical kan ta'e jechuudha. Karaa kafaltiin kun ittiin raawwatamuu fi DV'n jijjiirama DV'n keessatti argamu kanaan wal qabatee elektiroonik ta'een jechuudha kan kafalamu. Kanaan wal qabatee inni tokko kan ture isa kanaadha jechuudha. Sadaffaan immoo rule making kan jedhamudha. Egaa isa kana waa'ee seera baasuuti jechuudha. Inni kun kan of keessatti hammateetiin jiru seera kana keessattuu as keessatti inni dhufa jedhameetiin kan yaadamu maalidha, valid passport scan for applicants kan jedhu ni jira. Egaa kana jechuun namni tokko iyyannoo gaafa DV kanaaf foormii kana guutuu achirratti paaspoortiin attach ta'uu ni danda'a kan jedhamudha kanaan dura kan jiru. Egaa kunis attach karaa ittiin ta'uu danda'a. Valid kan hin ta'in paaspoortii akkaataan iskaan itti godhanii applikantiin hundiyyuu jechuudha namni guutuu kun hundumtiyyuu iyyannoo kana dhigeeffatu hundumtuu akka guutuu qabudha. Egaa kanaan wal qabateeti tokko jechuudha. So hundi keessaniyyuu asirratti of qopheessuu qabdanii keessattuu paaspoortiidhaan wal qabatee hanga ammaatti wanti ifatti bahe tokko hin jiru. Garuu paaspoortiin asirratti illee wanti ta'e maalidha, akkuma asirratti argatan for example jedha possibility to require a valid passport scan for applicants jedha. So kanaafiyyuu valid kan hin ta'in yeroo kan irra hin darbiin paaspoortii keessan attaachi gootanii guutuu qabdan bakka itti foormii itti guutamu dhufuu danda'a wanta jedhamutu jira. So wanti kun reelii yoo ta'e doolari takkaasii fi inni kunillee riil kan ta'u yoo ta'e so paaspoortii nu gaafachiisa jechuudha. Kana guutuudhaaf so paaspoortii keessan screenshot gochuudha yookaan immoo suuraa kaastanii attach gochuun karaa ittiin dandeenyudha jechuudha kan fidaatiin jiran. So kanaaf yeroo qabdan keessatti itti qophaa'uu qabdan. So seeronni kunneen afran akkuma isiniin dhaqabe jechuudha. Tokkoffaan registration fee dha jechuudha. So new registration fee dha waa'ee doolaara takkaatti wal qabatee karaa itti kafaltiin kafalamu maal akka fakkaatu ofiisii hundeessuu kanaaf kan ta'u hojjetaa hundeessuudhaan kan wal qabateedha. Kan jalqaba irratti ilaalle lammaffaan immoo teeknikaalidha. Teeknikaal ishuu kan jennuun so inni kun kafaltiin kun karaa kamiin kafalamuu qaba kan jedhu biyyoota addunyaa hundaafuu payment methodin kun kan waaltawaa ta'e global kan ta'e kan elektiroonik ta'e qophaa'uu qabaadha kan jechaatiin jiran karaa kamiin kafaltiin kun kafalama kan jedhu nutis kan beekuu dhabneef sababa kanaadha. Sadaffaan immoo regulatory rule making jedhamudha. Seera ittiin kafaltiin kun ittiin kafalamu hundayyuu seera wal qabateen sirriitti adjust godhanii baasuu barbaadanii. Lammaffaa immoo paaspoortiidhaan wal qabatee ittiin baasuu kan barbaadan baay'eetu jira waan ta'eef so inni biraa immoo politikaalidha. Afraffaan politikaal jechuun biyyoota addunyaa kana keessa lola irra jiran baay'ee giddu galeessaa kana baay'een keessa ni beektanii ISS dhaan wal qabate. So isa kana irratti illee biyyoota akkana kana irratti yeroo baay'ee qoqqobbii keetti Ameerikaan carraa DV kanatti akka fayyadamne so biyyoota kanallee adda baasuudhaaf yookaan immoo biyyoota kana irratti illee qoqqobbii akkamii akka adeemsisuu dandeessuu fi DV'n biyyoota kanneen keessatti akka hin guutamne gochuudhaaf akka turanidha kan ibsan jechuudha. Egaa gabaabinumatti kana fakkaata jechuudha. Garuu wanti isin gochuu qabdan maalidha kan jedhu isiniin haa qabu. Tokkoffaa paaspoortii qopheeffadha. Hamma danda'ameen paaspoortii keessan baafadhaatti qopheeffadha. Sababni isaas isaan gaafa carraa DV kan akka guunnuuf gannuu lakkisan DV keessan adda paaspoortii keessan attach godhaa yoo kan nuun jedhan ta'e salphamatti DV keenya paaspoortiin qabnu yoo ta'e attach gooneetiin foormii kana guunnee apply gochuun dandeenyu jechuudha DVdhaaf. So kanaafiyyuu paaspoortiin irra yoo qopheeftan moor murteessaa dheereetii yaada. Maaliif yoo nu gaafatan rakkoodha. Kanaan dura paaspoortii yeroo erga DV'n isin dhaqabee booda baafachuu dandeessan. Amma immoo carraa akkasii dhabuu dandeenya waan ta'eef so isa kanarratti
of qopheessuu qabdan jechuudha. Inni biraa immoo kan isin dhaquu barbaadu suuraa kanaan durallee isiniif ibseetiin ture isas qopheeffachuu qabdani. Egaa kaffaltii kanaaf kan ta'ullee payment method hanga ammaatti ifan taasifne yeroo isaan ifa taasisan karaa ittiin kafaluu dandeenyu master card visa card ta'uu danda'a karaa kiriptoowwan adda addaatiin ta'uu danda'a. So kamiin akka kafallu hin beekamne so isaafis of qopheessuun murteessaadha. So kanadha. Egaa wanti diiviin hanga ammaatti tureef kana fakkaata jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa wanti haarofni yoo jiraate ammas kan isin dhaqqabu ta'a. Ammas ifatti guyyaa kana eegalla kan jiru hin qabani. Kanaan dura akkuma baay'een keessan beektan Oktoobar 16 ni eegalla jedhaniitiin turani. Amma garuu sababoota kanneeniin diiviin akka turedha kan ibsaatiin jiran. Egaa wanti haarofni yoo jiraate isin dhaqqaba. Egaa kanarraa asirratti xumuree jira. Waan na wajjin turtaniif hedduu tokko galatoomaadha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe, like, share gochuun irraanfateedha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Nagaan na jiraadha.